nutti hima. Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti lammiileen sababa walwaraansaan buqqaan gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarbiyaan gargaarsa namoomaa yuunoochaan himeeti jira. Naannawa kanatti dhaabbilee diigaman deebisanii ijaaruunis waan fardii ta'uu himee jira yuunoochaan. Gaaga'ama namoomaa hammaachaa jiru xiqqeessuuf walitti bu'iinsi aanaa Cinaaqsan jiru hatattamaan dhaabbachuu akka qabus waamicha godhee jira. Aanaa Cinaaqsan araddoota baay'ee keessatti liyyuu haayilii fi humni addaa naannoo Sumaalee irra deddeebiidhaan weerara banuun lubbuu lammiilee nagaa gaaga'aa qabeenya barbadeessaa akka jiru gabaasaa turuun keenyaan yaadatama. Mootummoonni naannolee lamaanii jechuunis mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Sumaalee tarkaanfiin hanga yoonaa waan kana dhaabsisuuf fudhatan hin jiru. Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti torban darbe qofa Oromooti 3 humnoota qaamii nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz bobbaaseen ajjeefamanii jiru. Torbaanuma san keessa manneen maatii Oromoo 23 humnoota Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz bobbaase kanneeniin gubatanii jiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Abiyoot Albooroo duuti maal akka taate agarsiifna jechuun karaa miidiyaa hawaasaa dhaadatanii jiranii gabaasi bal'aan ittaanee dhiyaata. Waggoota 3 darbaniif wal waraansi kan irraan dhaabbanne Matakkal ammallee goolamaa jirti. Guyyaa guyyaatti lubbuun lammiilee nagaa darbaa jira. Qabeenyi uummataa barbadaawaa jira. Saamamaas jira. Badii kana kan itti jiru humnoota Amaaraa qabiyyeen lafa tanaa nuuf malti jedhan kan naannoon Amaaraa bobbaase yoo ta'u, caasaan nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz garee tanaaf tumsaa fi akka jiru hawaasi godina Matakkal irra deddeebiin himachaa ture. Torbaan darbe keessa qofa aanaa Dibaaxee gandoota akka Giphoo fi Gooxii Coqorsaa keessatti dhalattoonni Oromoo 3 Tamasgen Baayyuu, manguddoon ganna 70 obbo Fayyisaa Hordofee fi Chaalaachoo Xilaawun jedhaman ajjeefamuu ragaan jiraataa Matakkal irraa arganne ni mul'isa. Namni Fayyisaa Hordofee jedhamu nama waggaa 70 jaarsa magaala Gaalessaa utuu mana gibbii mana isaa keessa taa'u. Namoota kanneen keessaa maatiin Tamasgen Baayyuu ji'a tokko dura jumlaan ajjeefamuu OMN gabaasee ture. Achuma obboleessuma Baayyuu kasii ajaa'ibu jirraa Baayyuu fa'aa fakkadee Baayyuu fa'aa sana kan ta'e. Gidi jirraa Baayyuu fakkadee Baayyuu Azaalee Lammeessaa Balaayii jirraa Baayyuu bakka tokkotti kan isaan yeroo darbe maatii addee tokkotti dhume obboleessa isaanii tokkitti hafe Tamasgen Baayyuu gadda kan isaan ajjeesanii gidi tootaalii jenoosaayidii ta'e mana sana keessa namni jiru jechuudha. Amma ijoollee xinnoo hafte malee ejjaan kan ilmaan Baayyuu nama hin jiranii jechuudha. Kan si ajaa'ibu gaafa sokkan sana ganama isaa Gumziin bakkuma naannoo Tamasgen Baayyuu kan ajjeesanitti Gumzii Baxaaqaa jedhamu sana ajjeesanii makiinaatti hidhanii ture fasa lafarra gotatanii magaala Gaalessaa keessa naannessaa turanii. Makalagayaatu dhumarratti qawwee kaasee konkolaataa dhaabachiisee konkolaataa isaa irraa reessisuun akka lafarra gotatan irraa fuudhee isa gotatamaa walirraa buusee sanbata guddaa darbe kana. Kana malees manneen jiraattotaa 23 abiddaan barbadaa'uu dhageenya jirra. Torban darbe keessa magaalaa Gaalessaa keessatti magaazanni daldaltootaa fi qabeenyi beeladaa baay'een saamamee fe'amuun gara naannoo Amaaraatti geeffamu jiraataan Matakkal OMN itti himee jira. Mana 23 Coqorsa keessa Coqorsa duwwaa kan isaan gubanii Gaalessa keessatti immoo magaaluma Gaalessaa bakkuma komaandi poostiin seentarii godhatee hojjetu kana bakkuma liyyuu haayiliin sidaamaa jiru kana bakkuma isaan buufatan jiran kana mana Oromoo saamanii fakkeenyaaf maqaa barbaadde mana Faqaadee Akkumaatii nadaajii barmeela 18 kan isaan fudhatanii ootuma dhaabattee ilaaltu jechuudha. Qabeenya kee dhaabattee ilaaltu magaazina cabsanii jechuudha. Miizana xaalii kana kan isaas fudhataniiru, kan kabaa nagasaa fudhataniiru, kan walumatti mana 4 magaazina cabsanii dhuma saamanii makiinaatti fe'atanii re'oota re'ee kanatu nafiin guuranii makiinaatti fe'atanii re'ee 64. Godina Matakkal aanaalee akka Daangurii fi Maanduraa keessatti humnoota Amaaraa hidhatanii fi lammiilee nagaa Beenishaangul Gumuz gidduutti wal waraansi itti fufee akka jiru kana hordofees lubbuun dhalattoota Gumuzii guyyaa guyyaan darbaa jiraachuu fi qabeenyi isaanis barbadaa'aa jiraachuu odeeffannee jirra. Gara Gumzootaa dhuftee amma Haduu Kaleessaatti Daangur keessatti Gilgal Maanduraa keessatti naannoo Gilgalirra kan jiran guutuurratti waraanati jedhu labsamee
isumayyuu waraana guyyaa guutuutti ta'aa jira. Godinichatti komaandi poostiin hundaa'e nagaa lammiilee kabachiisuu hin dandeenye kan jedhan jiraattonni Matakkalitti humnooti Amaaraa osuma gareen komaandi poostii ilaalu badii kana dalaguu jedhan. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo shanee fi juuntaa irratti tarkaanfii fudhanne jechuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti kan maxxansan yoo ta'u duuti maal akka taate agarsiifneerra jechuun lammiilee nagaatti dhaadatanii jiru. Qabiyyeen Matakkalis ni deebi'aa jedhan qondaalli kun. Mani kun hundumtuu gubaa oolaniitu galgala maal jedhee barreessa Abiyoot Albooroo ሞት ምን እንደሆነ አስተምረናቸዋል ጀዳን እያሳየን ያለ ነው የመተከል ጸጋ ይመለሳል ጀዳን dhaabbanni feesbuuk gareen milishaa finxaaliyyaa amaaraa maqaa faannoo jedhamuun socho'u feesbuukii waamicha badiitiif itti dhimma bahaa turu bira gaheen jira jedhe. Itoophiyaatti feesbuukiin jeequmsaa kakaasuuf akka meeshaatti itti dhimma bahamaa turu dhaabbatichi mirkaneessuusaa CNN'if ibsee jira. Biyyoota akka Maayinamaar keessatti ergaawwan jibba facaasanii fi hokkara kakaasan gama feesbuukiitiin facaafamuun yakka duguuggaa sanyii uummata Roohingiyaa mudateef sababa ta'uu kan yaadachiisu gabaasni kun walwaraansa Itoophiyaatti mudate hordofee ergaawwan wal fakkaatan gama feesbuukiin facaafamu dhaabbatichi mirkaneessuusaa beeksiseera. Gareen gara jabinaan beekamu kan maqaa faannoo jedhamuun waamamuu fi qaamoleen garee kanaan walitti hidhata qaban feesbuukii fayyadamuun waamicha hokkaraa dabarsuu isaanii walitti bu'iinsa jajjabeessuu akkasumas miseensa horachuu fi galii ittiin walitti qabachuuf oolfataniiru. Gocha kanas dhaabbanni feesbuuk bira gaheera jedha gabaasni CNN. Caasaan garee kanaas hanga Sudaanii fi biyyoota birootti kan diriiru ta'uu mul'isa gabaasichi. Erga waraanni Tigraay eegalamees gareen finxaaliyyaa Amaaraa milishaan maqaa faannoo jedhamuun beekamu kun keessumaa lammiilee Tigraay sababa waraanaatiin buqqaafaman irratti sarbamiinsa mirgoota namoomaa ajjeechaa lammiilee nagaa saamichaa fi yakka dirqiin gudeeduu dabalatee yakkoota garaagaraa irratti raawwachuun kan himataman ta'uu gabaasa garee mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Amnesty International fi Human Rights Watch faa bu'uura godhachuun eereera CNN. Finxaaleeyyiin milishaa Amaaraa faannoo jechuun of waaman kunneen waggoota 3 darbanitti naannoo Amaaraa keessatti karaa seeraan alaa of ijaaruun naannicha keessaa fi alatti yakkoota suukanneessuu dhalattoota saba biroo irratti irra deddeebiin raawwataa turuun kana duras ibsamaa tureera. Naannoo Amaaraa keessatti gareen faannoo jedhamu kun dhalattoota saba Qimaant irratti yeroo garaagaraatti gocha duguuggaa sanyii raawwataa turu dhalattoonni sabichaa ibsataa turan. Gocha garee kanaatiin dhalattoonni sabichaa hedduun ajjeefamanii qabeenyi isaanii saamamuu fi barbadaa'uun hedduun gara Sudaanitti baqachuufis dirqamaniiru. Gareen harka lafa jalaan deeggarsa mootummaa fi tumsa abbootii qabeenyaa naannichaatiin socho'u kun dhalattoota Oromoo Walloo irrattis irra deddeebiin qaama lola banaa turedha. Weerarri gareen kun dhalattoota Oromoo Walloo irratti banaa turan dhumaatii lammiilee nagaa hedduu fi qabeenya barbadaa'eef bu'uura rakkoo isa ijoo ture. Dhalattoonni uummataa gaa'oo hedduunis naannicha keessatti yeroo garaagaraatti qaama kanaan gidirfamaa turu ibsataa turuun waan yaadatamudha. Gareen finxaaleeyyii milishaa Amaaraa faannoo jedhamuun beekamu kun gocha naannicha keessatti dhalattoota saba biroo addatti fo'uun irratti raawwataa turaniin alattis miidiyaalee hawaasaa akka feesbuukii fayyadamuun naannolee biroo irratti duula labsataa turaniiru. Keessumaa ajandaa babal'ifannaa lafaa gara Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaatti taasifamu adda durummaan tarkaanfachiisaa kan jiru qaama kana akka ta'e ragaaleen yeroo garaagaraatti ifa ta'anis ni mul'isu. Karoora babal'ifannaa lafaa faannoon gara naannolee ollaatti taasisu kana duuba abbootiin qabeenyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa ifatti qondaalonni mootummaa giddu galeessaa ammoo harka lafa jalaan keessatti qooda fudhataa jiraachuu ragaaleen kunniin ni akeeku. Karoora kana galmaan ga'uuf kibbaa fi lixa Tigraay, Matakkalee fi Wallaggaa, Karrayyuu hanga Wallootti duullee garee kanaan labsame lammiilee kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jiru itti dukkaneesseera. Ajjeechaa suukanneessaan safuu aadaa fi amantaa uummattoota biyyattii cabse garee kanaan irra deddeebiin raawwatamuun gama miidiyaalee hawaasaatiinis qoodamaa tureera. Saamichi, dirqiin gudeeduu fi yakkoonni biroon milishaa maqaa faannoo jedhamu kanaan raawwatamaa turuunis gocha ifa jiru. Ijaaramni seeraan alaa qaamni gajaraa hanga meeshaalee waraanaa ammayyaa'otti hidhatee socho'u kun qaamolee aangoo harkaa qabaniin ifatti kan deeggaramu ta'uun yakki qaamni kun uummata biyyattii irratti raawwatu xumura akka hin arganne taasiseera. Gareen kun ammas holola jibbaa irra jireessaan dhalattoota Tigree, Oromoo, Qimaantii fi Gumuz irratti oofu itti fufuun biyyattii hokkara biraaf kakaasaa jiraachuun taatee guyyaa guyyaan mul'atudha.
Dhaabbanni Facebook gareen milishaa finxaaliyyaa Amaaraa maqaa faannoo jedhamuun socho'u Facebookii waamicha badiitiif itti dhimma ba'aa turuu bira gahee jira jedhe. Itoophiyaatti Facebookiin jeequmsa kakaasuuf akka meeshaatti itti dhimma bahamaa turuus dhaabbatichi mirkaneessuusaa CNN gabaasee jira. Garee kanaan alattis qaamoleen Facebookii fayyadamanii Itoophiyaa keessatti hokkaraa hammeessan jiraachuu quba qabna ka jedhan dubbii himaan dhaabbata Facebook dhimma Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedhu Yihuun Ingidaa gabaasa bal'aa qaba.